biyya ifitti wanni tolan jiru jechuudha. Wanni hundinuu boo'ichinis gammachuunis gaddinis biyyuma ifi tola. Ashama harka foon hordoftee yaasoo birraa wanti keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin bira jiraatu. Har'aan tana akkuma gartan kana magaalaa Shaggar keessa jirra. Shaggar baay'ee namatti tola. Viidiyoo bareedaa isiniif waraabaa ture. Roobaa ture jechuudha. Kanaaf waraabuun hin dhaqqabne sagantaa itti aanutti viidiyoo bareedaa isiniif qabadhe dhufaatiin jira. Shaggar keessa deematiin suuraa ka'aa jira. Baay'ee namatti tola. Waaw! Akkuma tasaa gartee Shaggar keessa gabbee waan takka takka laaluuf hin gabbee asumaan gartee waan tole kana gartee isin garsiisuudhaaf hin dhufe viiyuusiin gartee har'aan tana yookaan immoo ilaalchi gartee magaalaa Finfinnee keessa kana fakkaata jechuudha. Duumessi baay'ee namatti tola. Viidiyooyin isiniif waraabee gadhiisuu fedhe. Garuu roobaa ture waraabuun dhaqqabne. Hangasumatti gartee hanga viiyuusii gartee bareedaa kana yoo gartee waraabee gartee daawwattoota kiyya yookaan immoo uummata kiyyaan biraan ga'ee jetin isin biraan ga'e yoo gartee haalli namaaf mijate biyya ifitti wanni tolan jiru jechuudha. Wanni hundinuu boo'ichinis gammachuunis gaddinis biyyuma ifi tola. Baay'ee na tola jira. Shaggar keessa nama gartee gamoo harkatee gamoo ijaarratee keessa boqotu rabbiin haa godhu. Hunda keenya rabbi gartee as keessa nu qubachiisu. Viidiyoo itti aanu argachuudhaaf namoonni gartee maatii yaasuu biraan ta'een sabskiraayib godhaadhaan maatii ta'a. Akkasuma gartee viidiyoo babbareedaa isin biraan niin gaanjaa.